Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni YouTube channel Naafii fi Qadir. Warroonni sharafni meeqa jira jettanii baruu barbaaddan akkuma kana dura waada isinii seenne yeroo lammaffaadha amma kun sadaffaadha. Sharafni har'a kan jiru riyaalli humni takka 15,000 ol jira jechaadha. Riyaalli humni takka 15,000 ol jira. Akkasii yoo gartee hisaaba maallaqni guddaa fi xiqqaa jira. Fakkeenyaaf riyaala 10,000 yoo taate hisaaba 63, 62 akkasii jira. Hisaaba 60 takkaatti illee in jira. Amma gartee akka duraa sanii miti. Bakka biraallee hisaaba 60tti illee kan ergaa jiru in jiranii. Waluma keessa kanaaf hisaabni kana jira. Qarshiin biyya amma akka duraa sanillee ammas jidduutti ammas ol ka'ee jira. Deebii warroonni gartee gaafii maaliif maallaqa biyya Saudi Arabiyaa qofa dabarsitaa warri naan jettan obboleewwan kiyya inshaallah namoota waliin tahee maaliif wanni kun odeeffannoo malee hin ta'u. Wanni kun akkanumaan zimbiloo himuu hin ta'u. Odeeffannoo warri ergurraa wanni kun sa'a keessatti jijjiirama. Fakkeenyaaf ani yoo diinaaratti ergattees yoo doolaaratti ergattees ani diinaarri hangana tahaa jeeyoo siimee ati deemtee yeroo san akka jijjiiramuu malu tahee dogoggoraan ana maaliif sobduu tahaa jechaadha. Akkan sobduun taaneefu inshaallah fuula duraaf diinaararraayis doolaalarraayis warroota biyya arabaa keessa jiran hunda keessanuu warra biyya biraa jiranis sharafni guyyatti meeqa akka ta'e torbee kana keessa inshaallah ni eegalla. YouTube channel keenya subscribe gootanii like gootanii akka isin bira ga'u Google lakkifnetti alaaxula isin bira ga'aa isinillee asumarraa ilaallattanii namaan meeqa jiran jettanii kottu maallaqa fuudhii ergi qofa jechuunidha. Wayim itti geeffattanii ergi jechuunii qofa. Leeyannoo maaliif ragaa waliin isinii himne waan ta'eef wanni meeqa jira akkasii kirkirtanii jiru jechaadha. Abbicha sanii waliin illee yookaan nama biraa gaafadha san gaafadheetti illee oni deemuuf hin jirtu jechaadha. Akkasii salphumatti nu bira harkattu. Kanaaf warri Saudi Arabiyaadhaa maallaqa guddaa harkaa qabaattan 60 takka 62 akkas jira 63 kana jira. Warri maallaqa xixiqqaa immoo 65 66 akkasi. Fakkeenyaaf yoo 2,000 akkana agattaate 66 faadha. Yoo gartee 1,000 faa taate 66 yoo gartee 5,000 ol taate 5,000 10,000 jidduu taate 64 63 akkasi. Yaani egaa sharafni akkaatuma maallaqni guddaa fi xiqqaa qabaa kun beekamaadha. Kana isin jechuu barbaannaa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf YouTube keenya jala deemtanii argachuu dandeessu. Ulfaadhaa galatooma nagaan jiraadha.